Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanii faala jirtan mara keessatti nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Anaa dhufuu baga nagaan gara chaanaalii hawwii biyyaatti deebitanii dhuftanii. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe godhaa. Maatii naaf ta'an affeerraa koo yeroo maraati. Maatii koo warri taatan immoo warrooti yeroo mara na jajjabeessitanii share gochuudhaan yaada babbareedaa naaf qooduudhaan like gochuudhaan warri yeroo hunda na jajjabeessitan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Har'a egaa viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Wanti ni qopheeffadhu dinnicha waaddii kanan qopheeffadha. Akkamitti akkan qopheeffadhu immoo anuma waliin tura na hordofaa. Egaa dinnicha koo kun akka kanatti miicee sirriitti qola isaa waliin waan hin qopheeffadhuu fi sirriitti miicuu na barbaachisa. Miicee qopheeffadheera. Amma kana tokkosee bakka lamatti addaan baasa. Yookiin lamatti gargar qooda tokkoshee jechuudha. Bakka lamatti gargar mura. Akka kanatti qopheeffadha. Mureen sirreeffadha hunda isaayyuu akka kanatti. As amma qullubbii diimaa lafaan qabaa. Qullubbii diimaa kanan irraa mureen qopheeffadha. Qullubbii diimaa kana hojjaa isaatiin muru dalgatti xiqqoo kasheen shifiis hin taane gidduma galeessatti muree qopheeffadha. Dinnichanii qopheeffadhu gaggabaabaas waan ta'eefi sanarra akkan hojjaadhaan mureen naannoo jalaa caalu hin barbaanne shifiis godhee muruu hin barbaanne kanaaf akka kanatti muree qopheeffadhe. Akkaataa nutti tolutti qopheeffachuu dandeenya, rakkoo hin qabu. Akkanatti muree qopheeffadheera qullubbii diimaa koo. As kana qodaa qopheeffadheen jira. Qodaa kana keessatti zayitan itti dabaladhe. Qimaamii kana gaarlik parmeesaan jedhamti. Qimaamii kanan itti dabaladha. Baay'ee namatti tola. Qimaamiin hedduu jaalladhudha. Fooliinsa baay'ee namatti tola. Kanan itti dabaladhe. Qodaa kana keessatti qullubbii diimaa mummuree itti dabaladheera. Baala dimbilaalaas itti dabaladheera. Kun oregaanoodha. Itti dabaladheen jira. Black pepper yookiin qundoo barbarees itti dabaladheen jira. Qullubbii adiif sinjibila itti dabaladheera. Qimaamii gosa barbaanne itti dabalachuu dandeenya kan nutti tolu. Ani ammaaf kanuman gargaarame ashaboo itti dabaladheera amma kunooti. Akkanatti amma waliin hin makadha. Zayitii isaatti baay'isuus xiqqeessuus fedha keenyadha. Garuu zayitii baay'ee itti gochuun badaa gaarummaa hin qabaatu. An akka kanatti itti xiqqeesseen akkanattiin qopheeffadhe. Amma kana keessatti dinnichan sila muree qopheesseen qodaa kana keessatti galagashadha. Akka kanatti qodaa kanatti gadi naqadheeni waliin hin makadha. Qimaamii kana waliin akka inni wal fudhatuufi akka kanatti waliin makeeni qopheeffadha. Xiqqooshee akka kanatti ergan walitti mammakee zayitaaf qimaamii kana waliin makeen booddee ammuma akkana godhetti hin bisheessu. Akkuma kanattis bisheeffachuu hin dandeenya garuu xiqqoo tursiiseeni qimaamii kana xiqqoo akka nufi keessatti fudhatuu fi daqiiqaa 30 hin tursiisa. Akka kanatti ergan akkana waliin makeen booddee utuun hin bisheeffatiin durachuudha. Ergan daqiiqaa 30 turseen booddeedha kan inni bisheeffadhu. Amma akka kanatti nan tursiisa qadaadee daqiiqaa 30 saniin boodan bisheeffadha.
akka kanatti amma qodaa kana qopheeffadheen jira. Dinnichaan qopheeffadhe sana kana keessatti galagashee nan bisheeffadha waan ta'eef daqiiqaa 30 tursiisee amma kana keessatti gadi galagashadheen kana keessatti bisheeffadha. Qimaamii kanarratti dabaladhee kan hin dagadhe isinitti himine baala xibsii gargaarameera gogaa isaan qaba waan ta'eef daakuu isaan fayyadame utuu argannee jiidhaasaa gargaaramnee kanarratti baay'ee namatti tola. San argachuu hin dandeenye ani gogaa isaan fayyadame kan akka kanatti ergan sirreeffadhee ovenii koo keessa ovenii koo dursee fadheen jira 350 digirii Fahrenheit irratti achi keessatti irra isaa kana keessa qadaannees bisheeffachuu dandeenya almuuniyeemiidhaan lallaafaa akka inni ta'u yoo barbaanne ani garuu duwwaa masaa akkasumatti ovenii keessa kaa'ee bisheeffadha. Itti gaggalagashinaa jalasaa bannee amma ta'e turree gaggalagashineeti kan bisheeffannu daqiiqaa 45 fin bisheeffadha. Ilaallee bisheeffannaa sanarra kan darbus yoo ta'e amma kanattis kan bishaatu yoo ta'e baay'ina isaarratti hundaa'a waan ta'eef kanatti bisheeffadha. Dinnichi waaddiin ani qopheeffachaa ture akka kanatti bishaatee ba'ee jira. Kana fakkaata. Baay'ee namatti tola akka dinnicha isa adii sanaa illee lallaafu garaagarummaa qabu. Ani baay'ee natti tola dinnichi inni kun isa sana caalaa jechuudha. Baay'ee kan hin jaalladhe kana akka kanatti irra isaa kana keessa baala dimbilaalaan irra firfirfadhe akkanatti bishaatee naaf ba'eera bareedaa ta'ee diimateellee kana caalaa kan diimatus hin barbaanne garuu bareedaa ta'ee ba'ee jira naafi akka kanatti qopheeffadheera. Yoo isinitti tole immoo yaaltanii ilaaluu dandeessu. Akka kanatti kana ijoollee keenyaaf illee dhiyeessuu hin dandeenya. Si'a baay'ee ijoolleen duwwaa isaallee nyaatanii kaachaappii waliin hin jaallatu. Akka kanatti qopheeffadhee xumureen jiraanii dinnicha waaddiin qopheeffataa ture. Kuduraa garaagaraa waliin illee qopheeffachuu hin dandeenya. Akka kanatti kana godhee dhiyeeffadheeraanii turtii amma ammaatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Yoo viidiyoo kana jaallattanii yookiin isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatiina. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan tura. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Torbeetti waa yaaddan argattanii biyya nagaa keessa jiraadha. Nagaan tura. Bye.